namni dhaaba kana keessa jiru olola wanni oofuuf hin jiru. Qaama isa hoogganutti yaada isaa ol kennatu ni dabra. Yotti quufuu baate gartee jaal jireenyaa faarrattis quufuu baate namni nuu dabarsii ifii ol nuu dabarsii qaama sii olitti gartee shanee gumiitti nuu dabarsii takkaa'u jaal marroo jaal abbu gammachuu abbooyyeetti nuu dabarsii hooggana olaanatti. Dabarsuun dirqama isaa taaseera heera. Odoo kanan godhin odoo hin waa takkan jibbaatiin qabsoon isii mataan isiitu rakkoodha. Warri nuti qabsootti goonu mootummaan kun baankii fi taankii qabu. Anaa fi ammallee mee guyyaa boruu itti bilbileetiin gaafadhee obboleessa kiyyaati yoo gartee kanuma kaleessan ta'e yoo fayyaan qabaanne ni wallaannan. Kun fayya dhaba malee nagayaan natti hin fakkaatu. An akka nama gartee gadaa keessatti waan tokko tokko baradheetiin jira. Barachuullee baadhu yaaleetiin jira. Barnoota surriyaadaatii fi qorqalbiidha. Kan mana murtii saayikolojiidha jechuudha. Koortii qaba saayikoloonni manni wannidha. Kuni gadaati hankaniin isiniimu. Kana keessatti ni wallaanama namni kun. Ani namni sadarkaa sanirra ture har'a gaddeebi'ee waan ijoolleen hin dubbanne tartiiba fi gartee dirqamaa fi mirga osoo beekuu tartiiba osoo beekuu miidiyaan kun caayaa abaa'oo booti miti. Sagalee caayaa dhaaba siyaasaati miti. Ololaaf nama gargaara. Fagoo dhiheessuudhaaf nama gargaara. Miidiyaan nama ni gargaara qabsoo akka gaarii gargaara. Yotti ittiin hojjette. Kanaaf immoo qabsootan ammaan tana namni dhaaba biraa dhaabnaarra rakkoo fi ulfina gabrummaan bara 150 qabdurra dhaaba haaraa dhaabnaa turre ulfaata. Ammas dhaabni kun qulqullummaadhaan dhaabbatee namuma isa gufateetu dabra malee inni humaan ta'u. Warri isa duraalleen hin milkooyin. Antana numaan jaabbaan fedhallee yoo kana jaalattu ta'e na jibbu ta'e ayyoon dadhabadhe laala baabura qabsoo kana irraa hin bu'uu barbaadeniin dadhabe irraa hin bu'aa qubana qabaadhaa jeetumaan irraa bu'a. Sambooda yaadumaan gumaacha akka reefu ati jetteetti gaboo gadaa keenya keessatti takkanaan nu mudate. Yoo wanni gari oromummaadhaanis na laalti. Wanni qabsoo takka keessa dhufu. Barreeffamaan qaama isaan qunnamutti yaada kiyya kennadhee haftii hambifachuu qofaatu itti gaafatama seenaa jalaayis nama baasa. Ammoo jaalli kun itti gaafatama karaarra hin jiru. Ammallee akka dhalootaattis anaatu umriin irra guddaadha. Akka abbaa gadaatti illee akka shanan bareeltumaatti illee anaa irra guddaadha. Dhaaphuu hujii tee dalagadhu dandeessu waan dandeessu gargaarii dadhabnaan yaada bareedaa gumaachii fi dhiisii kajuun dhaamsa dabarsaaf ulfaadha ganumaan jaane. Sanirratti hedduun isinii dheeradhee. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Taate Galatu. dhala ani akka nama tokkotti eefa gartee akkas jenne boodaas deengaddaati dhuftee dubbatte boodaas qaaccaa fi cheenjiidhaa hunaa dhabamsiise waanni tun gartee waa xeeraraa takkanaaf hin geessu nin dhabamsiisa ijoolleen dirreedhaa akkana akkas jeetii dubbachuu jira. Okay, jaalkanani furadhu. Jaalkanani. Beesan dura daqiiqaa tokko naaf fudhata. Kananii dura. Isii tarka baase obse Kadir. Na hedduu sa'a dheeraa dubbachuuf daqiiqaa tokko hin dubba. Ifa maayyee dubbadhu Kadir. Lakki waan ni dhani turkii keetii maree gabbu'e laalaan ture. Okay, ayyee. Kadirni dubbattaa callaa carcar hin bu'in gaafin sirraa qabaa dhiifama wali. Abacha booda gaafatta. Ana asirratti callaallee yaada bal'aa kannee
qabsoo keessatti guddummaan illee hin jirtu ana kan hubadhutti. Barka dirman guddummaa itti dhaqaadhaa osoo hin taane No, wayii waan kana akka dhaabuuf olola kana akka dhaabuuf qabsorra naawsi. malee isaa qabsoo waa Namni godhaa. gaarii naaf Adam sa'a jira. dhiifama naa godhiiti. Adam please gaafa namni dubbatu mute godhadhuati. Na obsa kana kan dubbatani. Nama yaada walirraa fudhachuun gaarii. Siyaasaa keessa yoo namni waraana sana inni hajaaree diigu ta'e haa diigu. Sigalee waraana kanaan facaasaa niin belleessaa nama olola oofu dhaabbadhu maali anama akka nama tokkotti ejjennoo kiyya. Namni tokko qabsoo keessatti irbuu fudhatee qabsaa ture keessaa bahee olola guu irratti bane haga inni deemu laaluu qabda. Waraanni kun waraana kaayyorra ijaarame. Waraana hoggana qabu, hogganu, walii hogganamu, uummata isaa keessa jiru. Hadiini taankii fi baankii fi dirooniin daddabee miidiyaa tiktookiin facaasaa bilitatti baasayyuu akkanaa jabaa ani kana irraa illee haasawuu illee hin barbaadu itti seenee alaalu guruppiin amma duraa tashanyee galchite eeysa ge'an tangoolichaa galchite hoo arra eeysaan sun eeysa jiran waan takka seenaa qabattee waan san dura dabre deemuu qabda. Arra isaan jaalabdiidhaa fi goonama jaalabdii qabatanii jaalabdiin ejjejee jala jira kanan beekutti sigalee achirraa humaan dhageenye maallaqa wali guurree maallaqa wali buufnee waraanaa kanaa akkana godhuu deemna. Kanaaf waraanni akkanaan miidiyaa tiktookiin faca'u duraanuu waraana dhaabaatii mi waraana uummata oromootii miti ankana itti jiraniifi hatti oofanii ja'anii kananii fudhadhu. Na dhagaan turre moo? Dhiifam. Biraa deemeetiin dhufe. Dhiifam. Tole akkam jirtan nagaa fayyaadha hundi keessanuu baga jiraattanii. Ajandaa keessan numaan dhadhagaa jalcallaa calcaleen deemne. Gaafiin kiyya ka duraati kaleessaas heeraa seera adda bilisummaa Oromoo keessatti namoonni kana fakkaatan hedduutu jira. Ani nama tokkorraa illee hin dubbadhu waluma qabeetiin dubbadha. Duuba namoota yeroo hedduu ka ari'uus qabu fedhaa itti Oromoon kadheessuus bahuu fedhaa jira. Namoonni kun dalagaaf kana qabani waan kanarraa atiif duuba deebisuun hin danda'a jetteen yaadda yaala kiyya callaa carcar mee kanis gaafadhee gaafa gaafiitii yanaa deebiste yaada kiyyattiin dabra. Walumaa nagaa jaalatiije. Maami fayyaadha. Amtuun hin jirtu. Ani dhaaba siyaasaadhaa bakka bu'ee na ergatanii nama kanaan waa jechuudhaaf miti. Dhaabni siyaasaan ergatu akkuma Kadiir Waboodhaa jee heeraaf seera qaba. Waraannummaan namni gartee biyya alaa taa'ee facaasu inni Oromoofumaan godhu. Hin jirullee waraanni akkasiiti jiraatallee itti humna qabaatu haa diiguu namni. Ani wanneen jiru ilmi namaa kun hamaan qabu harreellee afaan namaa qabu kajuutti waan hin amanuufiin ammaas namni tokko beeyta duuti nama hin beeyneen toltii jedhan. Akkuma gartee beeynutti
naafiyatee dirree qabsoo waliin turre leenjiillee gartee gaafaan finfinnee dhufe sanillee naafiyatee wajji fudhanne waan waliin qabnuu fi waan amma namni bakka irratti wal beeku qaba. Saniifin duuba gartee gaafa teessoo waabeedhaa gaafa lola waabee sanii fi gaafa lola beeltoo kaasee isa kana dubbadhe. Yoo irraanfatellee namni hogguuf booda deebi'ee yaadatu badii irraa qaraajeeti badii isaa irraa akka baratuuf. Ani aalul qaybiidhaa miti keessa isaan beeku. Ani gorsuudhaaf akka nama gartee obboleessa isaa guddaatti waan isarraa hammaatu gorsuuf. Ammoo jiinii waan halkaniin dhabu amallee abbaan dhiisuu gaarrin godaanu nama gartee irraan deebine yoo ta'e namni kuni Oromoo waan jettu jaarsi jaha ilmi jaha namni sadii jetti. Sadeen namaa kun tokko kanuma ifiin beekuu jaan kalammataa katteeman beeku kasadaffaatti himaniis hin beeku. Yoo ifiin hin beekne ta'e yoon itti himee ka beeku ta'e taa'e hojii namaa baasuu baatee gartee yoo gartee namni irraa illee callisee useellee callise hogguu inni jecha akkasii haasoo hedduudhaatu gartee mataan dhukkubee dallana. Namni walirra dandeettii qaba. Kanaafi wanni kun isaaf hin toltu. Tanaafi reefuun tana waan ni kaase ani ilma tokkoon qaba. Ilmi kiyya godaannis ni hamaan. Ilma abbaan akkan ja'amneef. Duraanis gartee karaa naa qopheessaa jechaaniitiin dura qunnamtiin qaba dhaaba kanaasi. Haa ta'u akkasuma wajjiinuu rakkoo yeroodhatti lubbuu tiyya gaagaatu hogguu dhuftee murtiin akkasii fudhatamtu. Dheqeetiin ana kunoo jee achirraa ka'ee isin bira dhufee achitti naafeetu haara'oomsaa wajjiin gartee deebinee leenjii haara waraanni godha wajjiin fudhannee jechuu. Inni kun yoo gartee namatti hima ifiin hin beekne yoo ta'e katti himan beeku yoo ta'e waan akkanaarraa if qusataa. Ani gaalee calloosaatti jeetiin ilaalaa bara ijoollummaa nama dirree qabsoo jirtu tunan anaaf qabeenya kiyyatti ilaala yoo gartee akkasitti ilaala. Maalifiin akkas ilaala? Bakkanarraa buute hulaanarraa cufte bakkaan an dadhabe sanitti harka qabdeetiin isa naa gootee ol na kaaftee bakka tiyya buutee itti jirti. Kanaafi ilmootii jallee qabeenya kiyyallee qabu. Anaaf duuba wanni jechuu barbaade yoo namatti himamni beeku ta'e ani itti himuun deebi'a yookaan hin deebi'u. Kuma Kadiir Waboodhaa jee manguddummaan isin feesiftu siyaasaa keessatti. Siyaasaa keessa manguddummaan feesiftu jirti. Taami anis tanaan sii kennaa atis tana namni hogguu nama jidduu ta'a. Atilleen tana godhi atilleen tana godhi. Atilleen tana gadhiisi atis tana gadhiisi jedhanii waan irratti qaamni sadaffaa irratti walii nama galchuu tufaatu jira. Manguddummaan tun bifa jijjiirratte malee siyaasaa keessa illee ni jirti. Ani reefu jeetiin jira abbumaatu if mulqa. Abbumaa qabsoo keessaa if baasa. Dhaabni kun ka'ee fi gartee waan ni godhee ifii tolchee akka horofaatti ifii tolchee qabseessin qabu uumaa rabbiiti. Golii garagaraa irraa ilmaan Oromoo Booranaa Bareentootiti diddaa gabrummaatiif bilisummaa barbaada. Walabummaa fi birmadummaa barbaadaaf bahe. Warra gartee bahee ala jiru kanaan diigaa. Warri kun wal diigaa jiranii. Waraanni gama oliitii fi gama gadii kanaa wal barbaadaa jira kamarrootii fi waraanni gartee ka bilisummaa Oromooti moo ka marrootii fi ka gammachuu abbooyyeeti. Kunuu rakkoo barjechummaan sanuu dogoggora hamaa bara mee akkatti ilaala. Waraana bilisummaa Oromooti abaa Wobo nuti. Warri kana deeggaruus akkasi. Arra gartee
waan naafi inni gartee bakkaan hin gahini eegallee akkaan ta'e akka malee ta'e karaa dhaabne san ijoolleen tun fuuteeti Oromoo fi nu qabsaa'otatti illee gurra goote. Kanaafuu hagasumaan itti himaboo ijoolleen gurra nu goote maqaa isaaniin balleessinii dhaaphuun ja'an. Yoo fudhatuu baannaanis ifiif itti qaana'u. Warri isa duraalleen itti milkooyne gurguddaa hedduu jira bar. Gurguddaa hedduutu jira karraan tana gartee akkatti ilaalamu qabu. San amma dubbachuu ammaaf hin barbaadu. Haga yoo qattee himan beeku ta'e ittiin himaa. Yoo lakki beekaa didaa ta'es ifiifuu didee itti fufa. Ittis hin milkaa'u. Humaatis fiduu hin danda'u. Humaatis godhuu hin danda'u. Sigalee diinni kunuu ni dadhabe. Waan namni gartee baankii taankii qabu hawaraana qabu dadhabe. Inni akkatti danda'ulleen kunuu gaafiidha. Amma waan kanan hafarsinaaf irraa dhiisaa. Maaliif jennaan namni hogguu gartee yoo jalaa callee Oromoon fitte jiraa qal'isuun jalaa cal'isuudha jette. Meeshaa takka callisaadhaa laala. Warri miseensa dhaabaa warri qawqama qabdan warri sabboontonni fi miseensotaa fi deeggartoonni abaa'oo waboolleen callisaadhaa itti dhiisaa laala. Akkanumaan jechuu danda'a ammaa fi daqiiqa jalqananii. Tole jala galatoomii ulfaadhu. Yaa Adam osoonii daqiiqaan akkan dhedheeranne daqiiqaa 5 nurra keessanii illee natti tola. Namni dafee akka waliif kan nuti mariin silaa akkasi gaarii. Maal jetta Kadir? Shanni guddataa yoo sadii taate bareeda maaliif? Lakkee anshaaniin fedha hedduun haasa'uu fedha waan ta'eef. Fulan illee fudhadhu. Okay. Oma ani silaa akka hiyyaati ni beeyta. Ajandaan kunillee ani akka kiyyatti akkaan ifi yaadutti dhugaa waan madaalliin kaasne ji'eetii yaada. Haa ta'uuga eegasin fidattanii dhuftaniin dheerumattiin dubbadha. Maybe irraa illee xiqqoo maquun hin danda'a dhiifama naa godha. Duuba yeroo cufaa'u ilmi namaa waan ifi kaleessa itti laffa'e takkan balleessan ju'u ta duraati. Ta lamadaa immoo an kana ajaa'ibsiisu. Namtichaatu intaltii gurbaan isaa fuudhee wagguma kana keessa fuudhee sani durgaa biyya keenya laga dhaqanii jaartiin gurbaatii fi intaltii isaa ka'anii waliin laga dhaqan jambeeyta. Sani ka'anii hogguu waliin laga dhaqan yaa abbaa bar intala butanii ta'e jaartii ilma keetillee wajjin butanii ta ilma intala butuun akkuma ta ilmaa kana na butuun takkumaa jedhe jira. Duuba qabsoo dura dhaabbachuun akkuma hijibbuu danda'anii dadhabuu danda'anii rakkoo takka illee hin qabu. Ta dubartii irratti xiyyeeffatanii dubartii qabatanii halkanii guyyaa arrabsan kun maali? Kan jiru kanaan na ajaa'ibsiisa beekta. Dhaqitee musiin godhu. Ifama. Irratti haa duulani waraanni miidiyaan diigamu manni kalloo looniitiin jaaran yoo waraabessi yuusu jigaa jette Oromoo. Qabsoon miidiyaan jaaramte hin jirtu. Wanni jiru lafarra jira. Yoo danda'an an gama kiyyaan arduma haa itti yaa dhukkeerraa haasaa diigaa ja'an waan isinii danda'ame fala diiguun isinii danda'amu akkuma kana dura jabaadhaan ja'an jechuudha. Garuu kana dhibee jira asitti. Za'uma amma jirru kanatti taa'anii namni dubartii laan dubartii takka dalagaa godhatee dubartii arrabsuun dubartii xiqqeessuun maal jechuudha. Okay? Gurri maal waraaba jara keenya oduu waraaba dheengaddaaf kalees eenyutti akka jiran ni argina. Garuu takkittiin hubachuun isaanirra jiru dubartiin arra isin dubbattan lachuu isin akka caalti qofa gurra keessan kana keessatti dhugaa jirtu.
dhagaa warra dhugaan feenee jechuu isaan kun. Nama jabaateetu silaa isin osoo warri kun jajjabaa ta'uu baatanii hin arkitan. Waan jabaataniif arkaa jirtan jechuudha. Dura ololli isin ooftan dubartii irraachi haasiquun ja'anan. Olola qabsoo irratti olola waan feetan godha akkatti isin dura dhaabbannu akka diili isin wajjin itti goonu nuti nu beekna. Garuu ololli dubartiin akkas godhee gaafa jetti gaafa dhiirti tokko gurguddoon tun teessee 24 hour eega namni rafi. Asirra teessee dubartii tanaa tokkas godha dubartii tanaa akkas godhetta dubartiin sun jabeenya akka isinirra qabdu takka ifii keessaniif lafa keessanii jechuudha. Akka jabeenya isinirra qabdu. Argite? Kanaafi olola hanga feetan olola waan feetan godha ammoo nama maqaa balleessu afaan Oromootti haa turtan ji'a 2 dura waa takka baasuutiti waa takka magaalaa takka jijjiiruutiti afaan Oromootti taa'anii hiikanii bara akkas jechuun afaan Oromootti barla afaan Oromootti translator afaan Oromootti waa takka fiduutiti arrammoo waan biraa gaffitettan akkuma reefu jetti hujiin teessan tana ani isinirra laaluu eegaan dhiise tureetiin jiraawu maafiin isinirra laalle hujiif tana qabdan waan jaartan hin qabdan waan diiddan qabdan waadii guutteessani ololuu teessani dalagaan qabdan akka jinnii halkan yaatanii asirraa ololtanii aan ololaa yoo waa dandeessan osoo ololli godhe ama sadi guutuu asirra jirtanii waan takka cheencheen isin fiddan hin jirtu jechuudha. Waan takka kadeemi kabobbeechitti isin galeete gaafa guyyaa deebitanii rafaa oltanii galgala asirratti dachaatanii jechuudha. Olola qofaaf faayidaa qabdan. Osoo waan takka wahuma takka jaartanii nama agarsiistanii rakkoo takka illee hin qabu jechuudha. Kanaaf ani akka nama tokkotti amma ajandaa isin nama tokkorraa dubbattan kanarra gareen badiituun jechuudha. Gareen tun garee badii garee xurii hawaasa garee bakkoota adda addaarraa walitti dhufte as tetteessu jechuudha. Argite? As tetteessee olola qofa ololtu jechuudha. Garee maal naan ja'anii hin beekne. Tanamni maal naan ja'an beekne warra qaanyii hin beekne warra qaanyii fixate warra soogiddaan ija dhiqate warra ija gaalaa liqimsee deemu jechuudha. Ilmi namaa wahirraa qaanfata. Siyaasaan wal dura dhaabbachuun namni bakka kaleessa keessa jiru jibbee biraa deemuun dura dhaabbachuun waanuma baratame waan haaraa irratti uumamee miti jechuudha. Garuu haaraa inni amma uumamte namni dubartuma takka dubartii tana jabaatteen agartaame beenu jabdu jettee maarraanusin dubartii qofarraa haasa'uun dubartii nyaachuun dubartii hamachuun maal isin hin jenna bakka kana jidduutti nuti namaata dubartii tana hin geenye warroota xiqqaataa isin hin jennaa jechuudha. Argite? Namni gaafa jilbiiffatee osoo dhaabbata isa laalanuu gaafa jilbiiffate baay'ee nama qaanyeessa. Ani dhugaa teessan tana waan hin jiru qabu. Tataanii yaa jara keenya ajandaa keessanirraa beeyanii maaliif bishaan waan keessa jiru goosaa jedhanii. Antan mana keessa jirtuun dubbadee dhiifama naa godhaaf xumuradhe. Mana geggeessaa jira. Qananii Mana dhombirii geggeessu jira. Dhombiriin jiru? qananii Ooy. daqiiquma tokkoon Caffee mana nu geggeessi caffee. achiin illee hin ga'u. Okay. Wanneen jechuu barbaade ilmi dhiiraa tokko gaafa dubartii hamatu gaafa dubartii irraa haasa'u mallattoo kasaaraa hamtuu keessa jira. Maaf hin jeeseet dubartiin tun kabajaa qabdi. Yoo ammaan tana ani nama jeese namatti rabbi natti hin fedhini jaartii tiyya wajjin karaa deemu obboleessi gurbaa obboleessa isaa ajjeese qawwee fudhatee yoo karatti dhufu ta'e dubartii biratti nama ajjeesan aadaa Oromoo keessatti. Dubartii if dura buuftee lafa diinni jirullee dubartii wajjin hogguu deemte kabajaan dabarte diina hama. Dhiichisa tokko ni beeytaame karaa keessan kana qananii
Awwiyyaan daldeeme edamsin galle qajan. Tuuf. Gaafni wanni kun hogguu ergamu adalii fi uummata jidduu warri nama jidduu deemu kun hin du'u. Lola keessatti illee odoo isaan kaan achi as deemu kun asiichi deemullee lola hin banan. Haga warri san manguddoon jidduu deemtu tun dubbee waraanaa dabartutti yoo walii galuullee baatan. Kana duuba akkuma deemeen hafee barnamne guyyaa lola wallorratti dhaqe gartee warri humbanna. Namuu gartee gaafa lola seenee hagatti fixe qabaa, sa'aatti fixe qaba, daqiiqaatti fixe qabaa dhiichisanii jechuu. Warri torbanan niyya. Hawwiyyaa adal deeme edamsin galle hin deebineewu jechuu bar. San booda diina waarooti san dura diina waaroo qofaa jira jechuudha. Diina kaayyoodha ka Minilik ka biyya teenya tana gartee qawwee warra adiitiin cabse nu duulaa jiru. Isa san achitti walloof dirmachuu dhaqanii achitti akkas eegachii deebi'an ammoo manbultii ta'an irratti heeraa muri seeraa muri murtiidhaa muramtee muri. Adal gartee diina dasaati muri. Isa diina dasaati muri heeraa muri seeraa muri jee muree bira dabre. Duuba dubartii gartee jaarsaa wajjiin deemtu kakalee jaarsii isii nama jeesee dhiblee harka dhiigaa ka ijji imimmaanii ta'e obboleessi gurbaadhaa ka sibiila harkaa qabu ka karaa deemutti dhufee akka naman agarreetti irraa garagalee dabraa jechuun wanni sunis akka itti ilaalamuu qaba. Luynummaa miti. Garuu warra kana jiddutti waan uumuu qaba. Tola bareedaa uuma. Dubartiin hanqa sadarkaa sanii kabajaa qabdi. Erga dubartiin irraa haasa'uun eegalamte. Amma tuni akkuma jijjiirtilleedha. Akkasuma wajjin gartee kudhan gorsanii kudhan obsanii kudhan dhoysuun ni jirti. San booda ka herri bililoo nama jigu. Duuba dubartiin hangas kabajaa qabdi jechuu barbaadeeti. Ulfaadhaa jara keenya gaa wajji jirra gaa. Galatoomii ulfaadhu. Hayyee eenyuun mana geggeessa jette caffee moo taadde? Mana Yoo carraan akkana ta'aa dubbachuu barbaada jaalladha. mana dhombirii geggeessaa ture. Siif kannina obsi hawwi. Laali. Qabsoon tuni abbaa isa duuluu fi abbaa fakkeenyaaf deengadda yoo kalaallu taate gaafa gartee jijjiiramni keessi bofaa kun dhufe ka'umsa qeerrootiifis yaarumsa qeerrootiifis kan sababa tahee gartee akka malee waan ni godhaa ture dhaabaa adda bilisummaa Oromoo kana. Gaafa gartee namni asii ka'ee achitti hanqa sadarkaa gartee abaawoon qeerroon jaarreeyanii dudubbatan takkatti aktiivistootaa fi gartee warri hundinuu. Boodarra gartee maraaraan dhugaa himee dhaaba kana isaantu jaaree jee namni dubbannaan lakkiinuu miti qaama har'a shaneeyanii dubbatan kanaa jaaree jeen. Hanqa sadarkaa kanatti injifannoo dhufte sanii gaafa injifannoon dhuftu qaamni kaleessa gartee mooraa qabsoo Oromoo tanarratti duulaa ture dhagaa haraa ture. Namni nama dura fiigee bakka san dhaabbatee abbaa qabsoo tahee mul'ate. Warroota kana warra gartee kaanis dhiiga dhangalaasaa ture kaanis mooraa qabsoo Oromoo xiqqeessaa ture. Har'a waan kana dubbannuufi dhaabni kuni har'a qofaa miti. Deengadda gartee gaafa gartee jaarsaamii hanfaa waraana hoggansa zoonii dirreerra jiru osoo gartee waan hin deemin fidanii intervii godhanii hoggansa zoonii 8 irraa fidanii waliin haasawanii
hooggantoota dhabamsiifnaa maal akkas goona jechaa turani. Qaama gartee achi qabsoo Oromoo tanarraa waan takka illee ni isin. Anka gaafa taaksi foorsiisan sunis ni dhaabbattee ni qotte. Seessee moo maalti lafaa kee ammas seessee moo maarree jettan. Isin sanis gaafa lafaa kaatu akkanumatti mooraa qabsootii fi hooggantoota qabsoo Oromoo irratti achi waan ni jettee hedduu waan ni godhaa turte. Achirratti kan jaalsanyiin faan fuudhamanii deeman. Gaafa qaaccaatis gaafa cheenjiitis waan ture waliin quba qaba. Mooraa qabsoo Oromoo kana namni irra duula malee waa godhuu hin danda'u. Sababni waa godhuu hin dandeenyee fi mandiisa siyaasaatiitu akka malee bu'uura sii fageessee kaaye. Akka dhalootarraa dhalootatti. Abaawoon gizee nama qaru siyaasa keessatti yeroo si qaru addi bilisummaa Oromoodha. Siyaasa keessatti yeroo si qaru yoo ifuma mataa isaatiifuu inni daba dogoggora hojjetu taate akka ati isa dura dhaabbattutti si qara. Yeroo si qaru ijoollee nama dhuftee abaawoo boonisi akeekaa fi kaayyoo fi heerri ittiin bulmaata isaaniitillee isuma san hin jijjiiramu. Namoonni gurguddaan waan kana laaqanii namni yeroo takkaa fi lama irraa dubbata, yeroo sadii irraa dubbata, yoo aarellee san booda immoo dubbisan keessoo deebi'eeti waan kana fixa. Hanga gartee koreen naamusaa afeertee waan ni jettutti mooraa qabsoo Oromoo tan irratti hin duulu. Irratti hin duulu. Bakka tana bu'aan hin jiru. Nama osoo hin bilisoomin taayitaadhaaf jecha waan ni haasa'u an akkamitti akka qaban hin beeku. Yoo gartee mee nama kana xiqqoo gartee rifeensa irraa buqqifannaa akkanaa jaamee yaadamu taateesi bara hooggantoota qabsoo Oromoodhaa kalee isaas komachaatuma turan. Sadarkaa har'aa kanatti miti kan komachaa turan. Har'aa hooggantoonni qabsoo Oromoodhaa hojiin gartee isaan kaleessa hojjechaa turan nama siyaasicha keessa jiru rakkoo wal xaxaasanii achi ilaalee arguu danda'u. Nama saniif mul'ata malee hawaasaaf hin mul'atu. Har'ammoo waan waraanni bilisummaa Oromoo dalagu jiru kuni hawaasaan mul'atee hawaasa bira kutee mootummoota gamtaa Afrikaadhaa araara ijoolleen yoo akkanatti itti fuftee gartee bittituun ni gaaga'amti. Araara jedhanii mootummaa Itoophiyaatiif isaan wal fidanii mootummaan gamtaa addunyaadhaa dhufee gidduutti argamee riphee lolaan isin immoo warra biyya bulchina yookanaa je'ee murtii isaanii haasawaa isaaniitii fi waan isaanii jabina isaanii ilaalee akkas lafa kaa'ee biraa deema. Namoota kana gartee dadhaboodhaa hoggansan danda'anii dirree qabsoo mooraa qabsoo balleessuu jiranii garee maafiyaa takkaatiif jaaree jireenyaa fi marroon ilma gartee maaliitii jenii irraa haasa'uun kuni diinummaa qabsoo Oromooti. Namni itti dubbannee waan kana dhaabsifna yoo jedhan nama kanaa wajji wal dhabbiin qabu. Mana tokkoon galu wal ollaadhaa miti. Waan waliin nu aarsuun qabu. Namoota kana yoo dandeessan dhaabsisaa isa qofaa miti. Namoota akka Cichaa Goobaatii jira. Namoota akka Dr. Fuwaadii jira. Kan dhaloota jallisaa jiru. Kan dhaloota jallisaa jiru. Okkee maal godhuudhaa yaada qabdanii dhaaba dhalchiisuudhaaf fedhii qaban. Waraana irratti kaasanii nin fixadhaan eegi gooticha. Waraana keessaa walirratti ijaaranii mooraa qabsoo Oromoo tana bakka lamatti kutanii warreen gartee dhaabni bilisummaa dhala. Dhaabni dhaaban dhalu. Warreen koorsii gartee dhaaba dhalchiisuudhaa qaban. Waan kana barbaadanii mooraa qabsoo Oromoo bakka lamatti kutuudhaaf yaalii godhaa jiran. Yaalii kan ammaas kophaa isaanii osoo godhanii gaarii. Namoota qabsaa'ota harkaan dandeenye deeggartoota gartee sirna ampaayara biyyattii tanaa warra kanaa waliin ta'anii waan kanarratti olola oofan. Amma takka usneeti amma takka booda gabbaanee irraa dubbachuu jira. Dandeessan dhaabsisaa. Qeen ammoo isaan keessaa ba'an kalee miti dheengadda
shifeerotii makiinaa gabbuusanii qabeenya hawaasaa lafatti haranii lubbuu nama 8 baasan. Waan kanarraa ilmoon namaa takka ta dubbachaa jirtu hin jirtu. Ilmoon namaa takka fuula miidiyaa kana gubbaa hiyyeeyyii ijoollee shifeeraa olii gayyaatee dalagattuu qabeenya jimaa hawaasaa fuutee kaan ol geessitee kaan jala laallattee kaan irraa waan ni gootu miskiin ilmaan Oromoo qe'ee isaanii keessatti hunkate. Isaan kana dhiisaniiti manuma kaleessa gartee gandaa fi gosaa fi kutaan addaan itti wal qoodanii itti wal xiqqeessaa turan keessa taa'anii dhufanii Dooktara Kajamuus manuma sanitti yaamanii ilmaan Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromoodhaa xiqqeessaa jiranii jechuudha. Waan kana kanaaf dubban. Tarii namni dhiiroo maaliif namni kun kaleessa wajji ture arra maaliif waliin obsinee maaliif waan hin taane jechuu danda'a. Kalee mooraa qabsoo Oromoo keessa ture. Marroon ittiin godinii qabsoo Oromoo keessaa bee nagaa yoo ka jiraatu taate ittiin dubbannu nuti. Yoo marroon qabsoo Oromoo keessaa bee waraana bilisummaa Oromoo irratti oofe immoo waanni hanqa miseensa dhaaba kanaa fuula miidiyaa irrattis lafa irrattis jajjabaadhaan jiru. Hin jiru. Dandeessan gorsaa dadhabdan ammoo afaan qaban afaan qabna ni dubbannaa jechuudha. Gantuu haadhatee yoo taates gantuu, abbaa kee yoo ta'es gantuu, obboleessa kee yoo ta'es gantuu, jaala kee yoo ta'es gantuu. Jaala bakka takka ciiftanii diina wajji dhukkaaftaniis yoo ta'e gantuudha. Waan biraan qabu, hiikaa biraan qabu. Hiikaa biraan qabu. Biyya alaa keessa teenyeeti hoggansa dirree jiruu fi qaama hoggansi dirree jiru bakka buufate jijjiirraa jarana. Heeraa fi seerri dhaabaa kun sagantaa mataa ifii dandee qaba. Sagantaan isaa akkami? Miseensa kana deeggartoota isaa kana miseensota isaa kana adda addaan dirqamatti kan dirqama bahuu qabuutu jira. Komiileen miseensa keessa yoo dhufe warroota dirree jiru hoggantoota kana dhiyeessitee komii san furatta. Dirqama kan keessaniin ala mooraa qabsoo Oromoo keessatti waan biraa tarkaanfachiisuu gaafa yaaltu ati diiggaadhaaf deemtaa jechuudha. Ija namni hin qabne qaba. Ija tarabbiin nu kanneen osoo hin ta'in ija namni hin qabne qabaan tatti waaru. Tatti waaru. Osoo ija namni hin qabne qabaachuu baate dhengadda gaafa bilisoomnee galaajee aktiivistii fi hayyuu fi mootummaa fi biyyoonni ollaatillee akkasiin irra duulesan yoo isin bilisoomne jettan nuti hin bilisoomne bineensa Oromiyaatiin bilisoomsaa jechitti naf. Hafe namni gizee waaqeeqooti jabina isaatis kaayeeti hanqina isaatis tun hanqinaa sirreeffadhu jee waan san qeeqa. Akkanuma gabbanii immoo qabaa ganna dhiisaa bakka tana abaluun keenya nuu ta'uu qabaa abaluu fi abaluu nuu koruu qabaa abaluun gallakkisuu qabaa waan akkasiidha jalaa baha. Jaarmayni biyya alaatis hanga ammatti harkaa jiru. Eefa jaal jireenyaan dhufe ni tole malee hin banne. Mooraan qabsoo Oromootis eefa jaalmarroon dhufee bakka sani dabalame ol dabaluu malee hin banne. Hin banne. Kana haqni lafa jiru jechuudha. Haqni lafa jiru kan. Dogoggorri achi keessa jiru ragaadhaan gabbaafattee jidduutti dhiyeeffattee akka caasaatti lafa kaansanitti caasaa sanirra deemuu yoo hin dandeenye ati miseensaa miti ololtuudha firraa si dhorkinaa jechuudha. Firraa si dhorkina. Amboo maal jette? Sigalee firraa si dhorkina. Kanaaf waan kanarraa xiqqishoo taragaaggaa hawwii nin dubbadha jette fudhadhume. Baay'ee guddaa galatooma isiniin jedha. Baay'ee illee muti waanuma xiqqoo irraa dubbadha. Duraan dursatti hundumti keessanuu baga nagaa taatan baga jiraattanii isiniin jechuun barbaada. Taaddeen, Jaafireen,
Qananiin hundumti keessanuu dhugaa ifa manaa godhaa waliin maqaa keessanuu waan ta'eef baga fayyaa taatan. Itti aansuudhaan ani duraanii warra amma irraa dubbachaa turtan kana gaa wajumaan turre waggaa lama duraa akkas walumaan ture garuu jarri kun durumaaniyyuu an akka gaaffittan isinii dhiyeessuu barbaada warri jaarmiyaa keessa jirtanii durumaanis jarri kun jaarmiyaa abaa'oo waboo keessa jiru moo aluma taa'anii ilaalaa jiru waan jedhu sanii waan jechuu barbaada yoo ala taa'anii waan kana keessa maal beeku yoo keessa jiraatan immoo waa hundayyuu ni beeku waan yaaduuf jechuudha. Isa itti aansu immoo Ciccaa Goobaa namni jedhamu jaarmiyaa abaa'oo waboo ijaarate karaa Iimootiin jaarmiyaa diigaa gabrummaa gidduu naanna'aa jira. Jarri kun jaarmiyaa keessa jiru moo jaarmiyaadhumaan ala ta'aniitu uummanni ijoolleen karaa Iimootiin karaa adda addaatiin jaarmiyaa kana jalatti gurmoofnee waraana keenya tumsina warra jennu gidduu kana deemanii akka waan jaarmiyaa keessa jiraniitti akka nuti gumaachineef dhoorgaa waan jiraniif jechuudha. Isa kanarratti deebii akkanaa kennitan hin barbaadaa jechuudha. Warri immoo waraana bilisummaa Oromoo diiguudhaaf hin diignaa jedhaniituma hidhataniitoo bobba'an kuni waraanni bilisummaa Oromoo akkuma salphaa kanatti karaa onlaayinii kanaan ni diigama. Waraanni bilisummaa Oromoo ani akkam beekutti jechuudha akkan ofii kooti hubadhutti waraanni bilisummaa Oromoo dhiiga jaallaniitiin lafee jaallaniitiin ijaarame. Warra waan dhuunfaa isaanii dhiisee dirree qabsootti ba'edha. Warri waan dhuunfaa isaanii barbaadan galanii jiran jechuudha. Waan barbaadan waan dhabaniif galanii jiran. Warri dhugaadhaaf immoo manaa ba'an dursuma warri dhugaadhaan manaa ba'an har'allee dirree qabsoo keessa jiru. Maaliif namni yeroo baay'ee jabummaa namaatiif nama jibba. Jabummaa namaatiif nama jibba. Waan irra sarra caaltee argamteef si jibba malee waan biraatiin si jibba jedhee yaadu jechuudha. Marroo wanni jibbaniif jabummaa isaatiif isa jibbu. Maaliif kaayyoo kana gatee hin galiinidhaaf jibbu. Waan biraa wanni jibbaniif hin jiru akkasitti namana waan ta'eef jechuudha. Marroo jibbuun rakkoon qabu. Jibu rakkoon qabu. Yoo miidiyaadhaan ijaarame hin jigaa jechuudha. Maaliif waan inni manni maaliidhaan ijaarame gaafa waraabessi iyyuu isa jigaa akkuma jeessan jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo an akkan beekutti onlaayiniidhaan miti kan ijaarame dhiiga lafeedhaan ijaarame waraanni isaan diiganis hin jiru yaaduma olola warra ijjannoo hin qabne warra dhaaba deeggaru maalummaa isaa hin beekne akkuma bishaan gabatee irraa warra gamaa gamanatti jallatu isaaniin olii gadi gochuu hin danda'u yeroodhaaf jechuudha. Isaan asiif achi raasuu hin danda'u malee deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo raasuu hin danda'anii miseensa waraana bilisummaa Oromoo illee raasuu hin danda'an jedheeti yaadaan. Gaafa waraana kana deeggaruu jalqabu gamaa gamana laalladheetan waraana kana deeggare jechuudha. Gamaa gamana laalladheetan ijjannoo koo cimsadheetananii waraana bilisummaa Oromootti amanee kaayyoo akeeka jaallan kaleessa irratti qubanitti amanee taanaan waraana kana jala deemaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu qilleensi kamiyyuu nu raasuu hin danda'uun jedhaan akka kootti waraana bilisummaa Oromoos dabalatee. Kanaaf waa'ee Gadaa Araaraatii fi waa'ee Ciccaa eenyu jedhan kana waa'ee isaa sirriitti otoo nu ibsatanii gaarii dheedhee yaada. Maaliif karaa immoo kanaan ijoollee burjaajessaa jiru waan ta'eef. Kanuma jechuun barbaada galatoomaa fayyaa naa ta'a. Okay. Mee jaalireen irraa dhufu gaafilee haftee. Jaalqananii moo hiree moo akka deebisuuf barbaada? Adam qaat harka sitti kaasaa ture. Anillee keessaa bahee ture. Hayyee. Gosa ta'ee gaaffii hawwiindee gaafattee. Okay, taadde hayyee.
yoo hiree yoo jalqabaniinis deebisuu dandeesse jalqabaniin adeebisuu fi yoo Okay, adeebistu ayyee. nan deebisaafiti. Omar Konga. Yeah. I don't know. Hawwin akkamitti quban qabneen beeku malee ijoollee jaarmee jala jiran ijoolleen jaarmee jala jiran quba qabdi. Kana durallee asirratti illee dubbannee jirra. Ijoollee haga takka ta'e isaan qaqqabatanii deemanii ni jirti malee ijoolleen jaarmee jala jirtu wanti kun bubbulee hanga baatii shammumaatii meeqa gahee jira bubbulee jira ijoolleen jaarmee hala jala jirtu hundinuu quba qabdi. Akkasitti hubadhu warruma garuu osoo beekanu akka isaan olola kana jiran akka isaan deemanii ololaa jiran warruma beekutu isaan wajjin deddeema malee ijoolleen jaarmee jala jirtu quba qabdii sinjaa hawwiyyoon dhageen atiin beeku malee dhageessee waan nan jedhe. Jalqabanii ana jaarmiyaa kaayyoo irbushi garee kaayyoo irbushi inni gaara namni dhufee na gaafate. Na gaafannaan immoo akkan isin gaafadhee deebii laadhuuf itti mee jechuudha. Baay'inaan ani waan ani isin wajjin ooluu fi gadi fageenyaan ijoolleen kun warri waan beekne jiru. Kanaaf isin gaafadhee jara kana. Omar akkoon qabu ijoolleen jaarmee jala jiran ammas hundi isaaniitu quba qabanii haala deemaa jirus quba qabanii waan jarri kun oofaa jirtus quba qabanii waan yeroo dheeraa deemaa jiru kana ni beekanii warra moga isaanuma wajjin akka isaanii yoo ta'e malee kabira isaan jala jiru natti hin fakkaatu. Akkan dhageettus akkan quba qabuttis akkastu jiraan sin jaaga jarri tulee jira eega diinummaa labsatan eega qabsoo dura dhaabbanna jedhanii diinummaa isaaniitiin gabbahanii bilisiginnaan harka walitti hidhatanii dalagaa jiran bubbulanii jiranii gurra isin cala was jala jirtanii hayyee emee jaala kanaafin kan nana ammallee innillee na caalaa beeka fudhadhu. Hiree jirtaa hiree fudhadhu. No hiree miti fudhadhu jaala kan sirriitti dubbachuu. Ayyee tole harka fuune yoo akkam jirtu nagumaa na folcha isin dura bahee dubbachuu kiyyaa fi gaariidha. Gaaffii hawwiin gaafatte irratti gabaabumatti cichaa goobaafaan fi gartuun isa wajjin jiran waggaa tokkoon dura jaarmiyaa kana keessa turan dhugaadha. Har'a jaarmiyaa abaa oboo bakka hin bu'an. Kana gaafa jennu jaarmiyaan abaa oboo qajeelfama dirree irraa isaa kennamuun masakama, ajajama, bobba'ee gala. Murni kuni caasaa jaarmiyaa duraan keessa ture keessaa sirnaa ala, seeraa ala, jaarmiyaa ala bahee jaarmiyaa kanaaf abboomuu waan dideef hooggana dirree irra jirus xiqqeessuu arrabsuutti waan deemeef akka heeraaf seera jaarmiyaatti namoonni dogoggoraan jara sana faana bahan gara jaarmiyaa isaaniitti deebi'uu akka danda'an jaalqajeelaa siraajiin hangafee haga jaalmarroottu namni qabsoon kun kiyya jedhu namni waraanni bilisummaa Oromoo kiyya jedhu jaarmiyaan abaa obootis jaarmiyaa kiyya jedhu gara jaarmiyaa kanaatti deebi'ee hojjechuu akka danda'u yeroo garagaratti onlaayinuma kanarratti toora zuumii irratti yeroo garagaratti waltajjii garagaraa sagantaa garagaraa irratti yeroo adda addaatti irra deddeebiin ibsamee jira. Waan haaraa miti jechuudha. Miseensi tokko dirqamatu itti kennama. Gaafatama dhaabni itti kenne jaarmiyaan itti kenne fudhatee gaafa hojjetu dirqama sana raawwataa jechuudha. Dirqama sana immoo raawwachuu gaafa hanqatu hojii sanarraa ni kaafama jechuudha. Hojii sanarraa gaafa kaafame seeraa ala na kaasan yoo jedhe akkuma heeraaf seeratti caasaa jiru kabajee keessoo jaarmiyaatti iyyannoo dhiyeeffatee
koree seeraaf to'annoo qaba. Jaarmiyaan kun heeraaf seera ittiin masakamuu qaba. Dallaa sana keessatti rakkoo furata jechuudha. Gaafa dallaa sana keessaa bahee moggatti bahee hoggana irratti jaarmiyaa irratti duula banu garee jaarratee jaarmiyaanis nama sana beekamtii dhoowwatee qaama jaarmiyaa kanaa akka hin ta'in murni kun guutumattuu jaarmiyaa aabaa woboo akka hin ta'in jaalmarroon dhihoo gaafa eebila 15 kabajnu waltajjii idil addunyaa dirree fi biyya alaa walitti dhufne irratti dubbatee jira. Murni kun jaarmiyaa aabaa woboo bakka hin bu'u. Jaarmiyaa aabaa woboo isa biyya alaa isa dirree irraa diiguudhaaf haga humna isaatti dhagaan garangalchin hin jiru. Tattaafachaa jira. Akkuma isinuu mana keessaa jettan jaarmiyaan kun onlaayiniin hin ijaaramne. Waraanni bilisummaa Oromoo onlaayiniin hin ijaaramne. Akkuma isinuu jettan dhiigaaf lafeedhaan ijaaramee yoo naga'e. Har'allee cichaa goobaa dhiisaati. Warri isaan dura si'a meeqa jaarmiyaa kana diiguuf tattaafate tokkoon isaa ifii diigamee bade malee namni diiguu danda'e hin jiru. Gabaabumatti gaaffii keetiif dipaartimentii Imoo keessaa yaada warra kanaa fudhatee namni hagoon kan wajjin deemu jira. Kan namoota dogoggorsanii gara ifiitti hawwachuuf tattaafatantu jira. Jaarmiyaa diigaa gabrummaati maqaa kaafte keessaa dhugaa hubatanii dipaartimentii Imoo ka sirnaan dhaabarraa qajeelfama fudhatu jalatti warri deebi'an jiru. Baay'een isaanii ammallee ka deebi'aa jiran jiru. Haa ta'uti murni isa jala deemu suni ololu YouTube irraa ololu TikTok irraa ololu kuni qaama jaarmiyaa aabaa wobootiin miti ololtuudha gantuudha maqaa biraan qabuu jechuudha. Yaadattu gaafa sanyiifaan giddugalarraa ololaa turan neetwoorkii garagaraa pilaatfoormii garagaraa ala kanaa banamee marroo faatu piippiitti galuu deema. Kaayyoo ganamaa gurgurani. Piippi walii galanii waraana harka kennachiisu deemani sanyii faatu immoo kaayyoo baraaruu deema. Dhaaba kana baraaruu deema. Jedhanii nama bara dheeraadhaaf ammoo yoo xiqqaate bara micciiramaa yookaan 2018 fuudhanii piippiinii fi warri gartee karaa nagaa ofiin jedhu gullallee jiru bobbaasan nama faqqadaa jedhamu bosona keessa galchanii haga marroo ajjeesisuutti saganteessanii hojjetaa turan sanyiidhaa fi nama sana pilaatfoormii irra waliif fidanii hoggana waaltaa zoonii hundaa waliif babaafne jedhan hoggana tolchinee hoggana kanatu jaarmiyaa kana bakka bu'aa waraana kana hoggana jedhanii zuum banatanii jechuudha paablikitti dhoksaa miti. Haga doolaara 25,000 haga 30 walitti qabanii jireenya rabbummaa fi sanyiifaatti gad ergan. Okay? Waan sana godhanii warri sun mallaqa sana fudhatee akka waaqoo caarqii moo waaqoo carqii jettan hin beeku. Har'a murni waan sana ala kanaa gochaa tures warri sunis eessa akka jiru ansinitti himu. Kanaaf qabsoo kana diiguudhaaf ka tattaafatu hundi ifiif bada malee qabsicha diiguu hin danda'u. Cichaa goobaa faan aabaa woboo bakka hin bu'an gabaabumatti. Murni isa jala deemullee aabaa woboo bakka hin bu'u. Jaarmiyaa biyya ambaallee bakka hin bu'u. Kana jaal qajeelaas irra deddeebi'ee ibsee jira. Jaalmarroo irra deddeebi'ee ibsee jira. Murni qajeelfama kanan fudhanne eenyu haa ta'u eenyu maqaa fedhee haa qabaatu hin danda'u jechuudha. Faallaa jaarmiyaa kanaa deema waan ta'eef namni hunduu kana hubachuudha qaba. Isa kana karaa sirrii fi sirriin ta'in namni adda baasee beekuudha qaba. Namni waan maqaa aabaa woboo himateef aabaa woboo ta'uu hin danda'u. Jaarmiyaa aabaa woboo himachuu hin danda'u. Jaarmiyaan tokkichi dirree irraa qajeelfama fudhatu hogganni lafa kaa'e caasaa jaarmiyaa aabaa woboo biyya ambaatti jaal jireenyaan hogganamudha. Kanaan alan beeknuu jedhanii jiran. Looyeroonni Oromoo, doktoroonni Oromoo, profeesaroonni Oromoo, dafqaan bulaan Oromoo, hojjetaan Oromoo eenyuyyuu qabsoo kana tinnisuu yoo fedhe caasaa nuti kaanne kanaan dhufee nu deeggaruu danda'a, tinnisuu danda'a balballi banaadha jedhamee jira. Warri dantaadhaaf deemuu fi dantaa addaa barbaadu akkuma silaa mana kana keessaa jedhame
bilisummaa dhalchuu dadhabanii ka gartee dhaaba bixxilan yookaan dhaaba dhalchuu aadeffatan itti fakkaatee abjuu keessa ka jiran jechuudha. ABO isa dirreerraa taankii fi dirooniin PPdha baankii dabalatee diiguu dadhabe pilaatfoormii irra taa'ee diiguu hin danda'u kun abjuudha. Jaarmiyaa biyya ambaallee diiguu hin danda'u. Jaarmiyaan biyya ambaa yeroo kamuu caalaa jabaatee hojii isaa godina jahan keessatti hojjetaa jira. Pilaatfoormii irratti ol bahanii tiktaak irratti geeraruun nama sirnaa naman taasisu. Kanaafi namni kanan hubatin yoo jiraate nama waan jaarmiyaan guyya guyyaan hojjetaa jiru waltajjii ayyaanaas haa ta'u garagaraa qophaa'ee irratti hin hirmaanne yoo ta'e yookaan ammoo beekaa yaada warra sanaa fudhatee dubbii gamanaa jedhamuu fi kana kanaan burjaajii gartee uumuudhaaf yoo ta'e irraa kan hafe namni hedduun akka waan jaarmiyaa kana keessatti fi warri jaarmiyaa kana keessaa bahe hojjetamaa jiru numa beekanii jechuudha. Tarii hawwiin walillee beeknu garuu ani pilaatfoormii kanarratti numana argaa gidduu wanni kun deemaa ture. Fayyaa dhabdee pilaatfoormuma kanarratti iyyannoo wayii dhiyeessaa turte. Wanni kun yeroo san deemaa ture. Sababa dhibee sanarra turteef wanni pilaatfoormii kanarratti deemaa ture jala darbuu danda'a. Garuu immoo hagas mara irraa dhokataadha ka jedhu hin qabu nama miidiyaa waan taateefi gabaabumatti yeroo dheeraa isinirraan fudhu murni amma ABO irrattis hoggana ajaja olaanaa ABO irratti fi jaarmiyaa isaa irratti ololu kuni ani akka kiyyatti murna PPdha diina inni kaa jennurraa adda baasee ilaalu. Qaama keenya illee jedhuun maaliif gaafa caasaa jiru keessaa baatee olola bantu atii fi diinni kaleessa lolaa turre garagarummaan qabdu na biratti. Isa waan kana hojjetuu miti dirreerraa ka qawwee qabu jaala waliin jedhu jaala dhugaa jechuudha. Lubbuun sii kennaa naa kenni waliin jedhu sun gaafa ganerraa kaasee diina tahaa jechuudha. Ka biyya ambaa jiruus gaafa qajeelfama faallessee ajaja fudhachuu didee hoggana isaa irratti jaarmiyaa irratti duula banu sanuu jaarmiyaa irratti jaarmiyaa jaaraa hoggana dirree jiru hoggana biraatiin bakka buusa inni jedhu kuni abjuudha. Hogganni dirree jirus akkatti jijjiiramu sirna qaba seera qaba. Hoggana zoonii 8 keessa jiru kana hundinuu fiingee tokkoon socho'aa jira. Yeroo hedduu zoonii giddugalaa harkaa qabnaa maal jennaa ni jedhama. Kunilleen abjuudha waan gartee dhugaa hin jirredha. Waraanni kun galgalaa ganama walquba qabaa ajaja olaanaatiin socho'aa jira. Jaalabdii murna kanaa wajjin socho'aa jirulleen hin jiru. Dhugaa jirtu tokko asirratti jala sararee dubbadhee wanni dabruu jechuudha. Hoogganni zoonii giddugalaa jaalabdii dhugaa sirnumaan caasaasaa kabajee hojii isaa idilee hojjechaa jira malee akka ololtuuf gantuun jettu kana yookaan kanneen zoonii biraa hooggananilleen akka amma jedhaman kana waan akkasii keessa kan jirre gaafa ebla 15 kabajannu zoonirraa zuum irratti gabbahanii ergaa isaan dabarfatantu jira. Dhaqaa dhaggeeffadha. Murna ololu kana waan isaan jedhantu jira. Diina inni kaarraa gargar baasanii akka isaan ilaallee fi jaarmiyaa ABO uummanni Oromoo jabeeffatee olola keessaa bahee akka isaan tumsuu qabu waamicha godhan. Ajajoonni qondaalonni zoonii kibba bahaa, zoonii bahaa, zoonii kibbaa, zoonii lixaarraayis warreen dhufan jechuudha. Zoonii kaabaarraayis itti aanaat argamee jechuudha gaafsan. Kanaaf waan amma burjaajii deddeemu kanaaf yeroo keessanillee gubina an waan kanarratti haga har'aa dubbadheen beeku dhugaa dubbachuudhaaf dubbachuullee barbaadu. Har'a garuu kuma tasaa dhufee ol isinitti goruu ajandaa gootanirraa haasawaa jirtan waan ta'eefin fi gaaffii hawwiin gaafannaaniin ol bahe malee dubbachuun fedhu dhimma kanarra. Maaliif ololtuudhaaf yerootti deebisaa kenninu yerootti ajandaa isaan godhannu hin qabnu. Takka ajandaa isaan godhannee haasofnee hin beeknu hojiitti jira. Nama ajandaa godhatanii dubartiis arrabsaa oolu, xiqqeessaa oolu, murna xiqqoo
ofittoo akkasiitiif yeroo keenya qaalii hojii jaarmiyaatti hojjennu qisaasnee isaan ajandaan godhannu jennee dhiifnee tuffannee bira dabarre jechuudha. Waggaa tokko jirra gaaf tokko maqaa isaanii kaasnee hin beeknu. Kanaafuu kanuman jedha fayyaa ta'a maayikii isinii deebisee hin jira. Galatoomii jaalladha. Galatoomii. Waraanni sila akka isaan jedhan taate kaluma kalee isaan injifannoo isaan naannoo kibbabaa fudhatan yoo dhageessan waraanni isaan asirra tiktok ta'anii irratti akkana godhanii haa nu garsiisani. Gantuun yoomumaa numa jiraatti. Gantuun yeroo hunda ni jirti. Addunyaa tanarraa numa jirti gantuuni. Gantuun immoo gabbaatee dhaadattee karaan godhe jettee ammallee nullee ajandaa godhannee irraa haasofnu kunis rakkoo. Siigalee waraana nagaa hafuu dubbisuuf sitti ulfaatu tokko ni diigaa kayyuu namni sun fayyaa hin qabu ni dhukkuba. Siigalee kanaafuu qabsoon tun ta jireenyaatii miti kamarrootii miti qabsoon ta ummataati waraanninis kan ummataati kan hogganaatii miti takka kamarrootii miti. Siigalee nuti jireenya kana keessatti akka haga qabsoo kana eegalle haga hayyuu dureetti ganee bar jeneraalaan dhufee waraana fudhatee deemee bar Kamaal Galchuu yoo jettan eessa jirarra gollichaan eessa jira namni takka je'ee waraana adda bilisummaa waraana Oromoo takka je'ee leenjifamee attoomsaa kumsaa eessa jira. Siigalee namni keenya hubannaa qabsoo namni keessaa baatuma haalonni itti dabalama wanni bakka keessa kaayoo wanni kaayoo wanni abbaan qabsoo nama kaayoo wajjin yeroo bakka keessa abbaa qabsoo jedhama takka karra warra wareegame abbaa qabsoo jedhama. Wanni dhaaba keessatti nama jiruun faarsineef ganuu danda'a. Saniif kaayoo qofatti amanaa jedhameeti kaayoo irra ijaaramee qabsoon tun akkasitti deemaa turte. Kanaaf waan haaraa miti kun ammas waan guddaa miti. Waraana keessaa dhaaba keessaa waraana dira tokko fudhatanii deemaa turanii abboleessoo qabsoon baddee hin banne. Hogganaa fi miseensa walitti dhaabbatanii osoo jira deemanillee shinni gatti dhumanii qabsoon baddee hin banne. Gaafni qabsoon dhumatee billeessinee jedhanii aktiivistii fi namni wanni dilli tokko adda bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa gareen booda warri wannidha tana fuudhee galchine waan tokko ture gaafa waraanni gaafa dhaabni galu qabsoon ammaan booda warri ofiidoo ammaan booda wanni takka illee nu jiru jedhanii turan. Ijoollee waraanaa jaalumarroo dabalatee kan dirratti hafe salphina keessaa Oromoo baafte. Oromoo seef goote. Qabsoo dandamachiifte. Irra duriyyee fi ololtuu fi gartee hinaaftuun qabsoo balleessinaa jechuu hin dandeessu. Kanaafuu akka humaa godhuu hin dandeenyee fi waan muuxannoo qabnu waan yeroo hedduu agarreef jecha anamaa sila irraayis dubbachuu baattee amma dubbanne meeni agarraa waan sanaaf hin xabaasanii haa godhanime. Kanaafuu akkasi.
Gootot fudhadhu. Fudhadhaati fudhadhaa dubbadhaa akka yaa dandeessu. jirtu akkamiin hundi keessanuu baay'ee waa heddurraa haasa'artanii anillee bira hin turre amma deebi'etti illee isumarra jirtu. Warra aangoo fi faayidaaf mooraa ganee akkasuma warri keessayyuu dura an dirree jira dirree irratti waa haganatu raawwatamaa ture an nama dirree keessa ture jedhee namni hedduu asirraa nullee hamilee itti kennaafi turre hedduun isaa dhukaasuma summii guyyaa tokkotti ittiin yaada isaanii jijjiirratanii namtichuma summii dhukaase san faana deemuun qaanyii guddoodha. Keessaayyuu namni dirree keessa ture seenaa waraana kanaa sirriitti beeku ufiillee dhukaasee itti dhuka'ee waa hedduu keessa dabree wama gabaabduu tanatti wama yoo gaafatan yookaa rezinii irraa waan kana yookaa qabsoo kanatti dhagaa darbachuu eegale kanarraa hoo gaafatan waan irraa deebii gahaa namaa hin deebifne baay'ee fokkuudha. An akka kiyyatti namni akkanaa kuni nama personaalii dhuunfama isaatittuu sammuun sirrii hin jirre jedha. Maaliif tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo arma dura waggoota hedduuf sadarkaa kamirra ture haa jennu yeroo inni qabsoo dirree keessa jiru waraanni sun sadarkaa kamirra ture inni nu tolchee beeka. Amma hoo yookaan sababii gara garaatiin inni waraana san keessa hin jiru biyya ormaa keessa jira deeggaraadha tarii amma akkuma asirraa himamu miseensa jaarmi'as ta'uu dhabuu ni mala haa ta'uu inni deeggaras ta'uu haadha baatuu yookaan miseensa jaarmi'as ta'uu haa dhabuu inni nama qaamaanuu achi keessa ture nama waa hunda dhadhamee hadhaa waa hedduu beeku. Arra ammoo waraana heddumminaanis qaroominaanis haala bulchiinsaatiinis haala geggeessummaatiinis sadarkaa waraanni hadharra jiru namni tolchee ijaagurraa ufii beeku yoo hadharraa garagalee deebi'ee waraana sadarkaa haganaa kanarra jiru isa silaa mootummaa ofiin jedhee biyya raasee daaku sunuu waraana kana dadhabe kallattii garagaraatiin itti yaalee olola meeqa irratti duulchise kun hunduu hin taane kanas ni beeka namni kuni kanuma uduu beeku yoo as garagalee dhagaa darbatu maraatuudha jenna malee fayyaadhan jennu an isuma kana gaafadhee isuma ji'uma 5-4 amma erga waddiin kun uumamee erga achirraa fottoqee dhukaasa waraana kana banuu eegale dhukaasa olola torbaan udunguunne akkuma inni banateen achi seenee mee bu'uurummaan jechummaan takka tasi dhibde ta jaarmiyaa hoogganaa jaarmiyaa kana irratti akkasuma ati dabartee hoogganaa dirree haga dirree deemtee himataa turte irratti lallabaa turte mee badimmaan keessaayyuu hoogganaa dirree irraa ataasoftu maali jennaan waan haga ammaa itti kolfu naan deebisee bara waan haga ammaa sammuu kee keessatti yaadadhee kolfu waan biraa wantuma deebisuu dhabee mana liiviin isaa gara nama 100 meeqatu jala jira bara. Mee gaafa ibsa godhu hin dhageenye dirree irraa hoogganaan akkanatti lallabee aaree dallanee utaalee haasawaanaan jedhe. Mee amma kun riziniidha? Okay. Aaree sagalee ol qabatee lallabee haasawuun
badii qaba. Kun waan dhagaatti darbatanii. Kun yookiin waan hir'ina wayii itti himanii. An waan biraan jenne kolfee ka'ee liivii san irraa biraa jalaa gabbu'ee jechuun. Hangana waan amma lal kun tokkoffaa shira xaxamee akkuma maasirraa jaalli keenya dubbataa turan. Sababii mentaane wayii waa walitti gugguuranii nama harka dha'uu fi nama harka isaanii rukutu yoo baay'effatan paartii biraa dhalchuudha waan jedhamu. Galatooma kun waan akkasiiti. Ammoo paartii sobaa dhalchuun har'aa miti impaayiratti biyyattii san keessatti paartii kumii kitiltu dhalate. Ka torbaanii uduu lubbuun godhanne badees baay'ee. Ka lubbuu godhates hin turre. Har'as hin jiru. Kanaaf an irra caalaayyuu poointii takkan baay'ee afoo dhaabbachuun fedha isiin sun tami. Kun cold war'idha. Siyaasaa ka amma geggeeffamaa jiru warri qaamaan ibidda dhukaasee